deebiin hin jiru. Yeroo 20-30 yeroo hanga dandeesse yaalii godhii deebiin haaf kenna. Akkumatu jetti. Amantiin karaa jireenyaati. Waa'ee amantiitii miti saamichi maafamaa akka ta'e naa hime. Gara amantiin deemin. Lakki gar qabxii sanii ni dhufa. Waa'ee qabxiitii miti dura saamichi maafamaa akka ta'e naaf hime. Qabxii ta'e boodatti deebina. Kanaafuu sun karaa jireenyaati. Waa'ee karaa jireenyaati miti akka ati yaaddutti anaaf saamichi maaliif akka hamaa ta'e naaf hime. Anis saamicha ofirraa dhiisa. Akka yaadutti saamichi namoota biraa miidha. Namoota biraa miidhuun isaa ana maal na godha? Saamichi ana na miidha. Sababii isaa? Namoota biraa miidhuu isaatii miti kan gaafadha. Ana na miidha. Egaa hawaasa keessatti uumamne hawaasa walitti dhufuun keenya ni oolamu. Hawaasaan ammoo wal dur dhaabachuu dandeenya. Hayyee hawaasaan walitti dhufnaan wal arguu dandeenya. Anis hawaasa ilaalutti jira. Maal inni rakkoon saamichi maaf anaaf hamaa ta'e? Hawaasi siin kabaju. Hawaasni kabajuu dhabuun isaa maal narraa hir'isa? Ani chicken biryaanii nyaachuu danda'a. Gara mana fiilmii deemee fiilmii ilaaluu danda'a. Gara hoteela urjii 5 deemuu danda'a. Hawaasni kabajuu fi kabajuu dhabuun isaa jijjiirama maaliifidha? Hawaasni nama tokko ni kabaja haa jennu. Hiyyeessi achi jiru ammoo waan nyaatu hin qabu. Namni sun gammachuu qaba. Lakki. Nuti nyaata nyaanni barbaanna moo hin barbaanne? Jiraachuudhaaf soorratatti haajamna. Hawaasni nama kabaja jenna. Garuu namni beelaan du'u jira. Indiyaa keessatti namoonni 10,000 lakkaa'aman beelaan du'u jiran. Kabajni hawaasa maal jijjiirama fide? Ankasi gaafadhe saamichi maaf hamaa ta'e kan jiru akka naaf himtuuf. Anis deebii yoo argadhe saamicha dhaaba. Anaaf saamichi maaf hamaa ta'e? Hayyeemee uummata asitti argame jidduu namni isa gargaaru jira? Saamichi maaf hamaa ta'e? Deebii hedduutu jira. Anu si gargaara. Poolisiin si qaba jechuu dandeessa. Sababaan loojika gaariin tokko poolisiin si qaba kan jiru. Sirri moo sirri miti? Sirri. Ati garuu deebii kana naaf hin kennine. Ani si gargaarutti hin jira. Garuu obboleessa ammaa fi humni jabaa qabu akka teessitti himeera. Poolisoonni to'annaa kiyya jala jiran. Ministeeronnis to'annaa kiyya jala jiran. Maafiyaa gurguddaa laale. Maafiyaonni gurguddoon poolisoota of jalaa qabu. Poolisoonnis warra maafiyaa kanarraa kafaltii argatu. Poolisoonnis kafaltii aanarraa waan argataniif maaf na hidhu. Saamtonni xixiqqoon akka keetii waatu hin qaban. Yoo hattee ni qabamta. Ammaa fe'aa guddaa waan ta'eef poolisoonnis ministeeronnis aanarraa kafaltii argatu. Kanaafuu to'annaa kiyya jala jiru. Saamtonni xixiqqoon akka keetii saamuu hin danda'an. Saamtonni gurguddaan akka kiyyaa garuu saamuu danda'u. Ammas si gargaara. Sababni biraa immoo tarii namni biraa dhufee si saamuu danda'a kan jiru ta'uu danda'a. Angwaardiyyoota dhibbaan lakkaa'amu waan hin qabuuf namni saamu hin jiru. Hunduu duubaan dhaabbatanii eegu. Hattuun xixiqqaan garuu eega saameen booda nama biraatiin saamamuu danda'a. Angaruu waardiyyoota hedduu waan hin qabuuf namni saamu hin jiru. Boodigaardii dhibbaan lakkaa'aman kan meeshaa waraanaa AK-47 qabatanii dhaabbatanii ni eegama. Kanaafuu loojikiidhaan saamichi maaf hamaa akka ta'e ibsuun si rakkisa. Beekumsa saayinsii fi teekinooloojii qabdutti fayyadamte saamichi maaf hamaa akka ta'e nama mirkaneessuu hin dandeessu. Kanaafuu ilmi namaa amansiisuuf waan dogoggora yoo hojjette wayita dootu. Maaltu dogongora? Saamichi dogongora ta'uu isaa yoo hin beekne jalqaba saamichi dogongora ta'uu isaa mirkaneessuu qabda. Saamichi bakka kamitti dogongora ta'e? Saamichi dogongora ta'uu isaa yoo mirkaneessite yoo san waan dogongora hin dalaginaa jettee nama gorsite. Kanaafuu maaltu sirriidhaa maaltu hamaadhaa kan jiru akkasii himu uumaatti ajamta. Nyaata kamtu gaariidhaa kamtu hamaadhaa kan jiru akkasitti himuuf doktoratti ajamta. Nyaanni kun summii qabaa kun ammoo kan nagayaatii appilsiif gaariidhaa. Wild berries ammoo summii sitti tahaa jee doktoratu sitti himu. Rabbi caalaa ammoo doktorri waan hunda sitti himu hin jiru. Obboleessa loojikiidhaan wayitaa isa hinu maafiyaan sun boodigaardota qaba. Namni isa miidhuu danda'u hin jiru. Garuu seerri kun nama hunda adabuu hin danda'u. Italii keessa maafiyaa hedduutu jira. Indiyaa keessattis namoonni rakkoo hamaa keessa jiran hedduutu jiru. Seerri namoota kanniiniif homaa godhuu hin dandeenye. Seerri kiisha isaanii keessa jira. Haa ta'u malee ati akka nama aadii tokkootti namoonni kunniin adabamuu hin qaban jettaa. Intala dubraa gudeeduun gaarii moo hamaadha? Namoonni hedduun kan ijoollee dubraa gudeedan ni jiru. Ijoollee dubraa gudeedu. Wanti godhame tokkolleen hin jiru. Seerri isaan qabuu hin dandeenye. Kanaafuu namichi kun adabamuu hin qabu. Sirri moo sirri miti? Sirri. Garuu namoota hedduu addunyaa kanarra argineerra. Maafiyaalee gurguddootu ture. Maallaqa miiliyoonaan lakkaa'amuu qabu. Osoo eenyu waa isaan hin godhin du'a nagayaa du'an. Namoota kanniiniif murtiin wayii jiraachuu qaba. Deebiin waan kanaa rabbiin uumeen kennamee jira. Suuraa Al-Imraan, suuraa 3ffaa, aaya 185 irratti kullu nafsin daa'iqatul mawt. Lubbuun hundi du'a dhandhamtuudha. Mindaawwan keessanis guutummaan kan argattan guyyaa qiyaamaati. Jireenyi duniyaas meeshaa gowwomsaa qofa. Du'aan booda kaafamuun hin jiru taanaan
jireenya amma jiraachaa jirru kun jireenya haqaa yookaan justice miti jechuudha. Wanti nuti jennu haqni dhugaa guyyaa kaafamaa fi mindaa san kennama. Uumaan keenya rabbiin olaane guyyaa san murtii dhugaa ni kenna. Nama waatuun tarii ati amma saamtuu guddaadha. Fakkeenyaaf amma ati maafiyaadha. Ani muslimaa jennu. Namni arrasi miidhu hin jiru. Poolisiin to'annaa kee jala jira. Namni kun adabbii argachuu qabaa jees gaafannaan eeyyennaan jedhe. Ati maafiyaa guddaa taatee yoo hatte namni biraa siyaatuu hin danda'u. Garuu nama kanaaf murtiin kennamuu hin qabu. Saamtonni hedduun namoonni akka raawwatan hedduun yoo du'aan booda kaafamni jiraate malee nagayaan addunyaa tanarraa galan jechuudha. Yoo du'aan booda jireenyi biraa hin jiraanne saamicha hamaa ta'uu mirkaneessuu hin dandeessu. Dubra gudeeduun hamaa ta'uu mirkaneessuu hin dandeessu. Kitaabni dachii tanarra jiru kamuu Maazar Tereezaanis Maatamaa Gaandiinis saamicha hamaa ta'uu mirkaneessuu hin danda'an. Sababni isaa gaafii takka si gaafadha. Akka seenaan nutti himutti Hitler Yahudoota miliyoona 6 gube. Yahudoota meeqa? Miliyoona 6. Seerri Hitler to'annaa jala oolchaa jennu. Hitler Yahudoota miliyoona 6 osoo lubbuun jiran waan gubeef adabbiin ati yakka isaa kanaaf madaala jettee kennitu adabbii akkamiiti? Adabbii gahaa kennuufii dandeessaa? Obboleessa. Haggaaf duutii dhageessis tursiisa. Hayyee adabbiin kun yakka inni Yahudoota miliyoona 6 gubeef madaalawaadha. Mana hidhaatti galchuudha moo gubuutu hamaadha? Gubuudha. Kanaafuu adabbiin guddaan ati isaa adabuu dandeessu osoo lubbuun jiru isaas gubuudha. Haa ta'u malee kunis namoota miliyoona 6 keessa nama tokko qofaan wal qixxata. Warri hafe kan miliyoona 5 fi 900 fi 99 fi 999. Waa'een namoota kanneen yoo seera kamiin namoota kanaaf haqa yookaan justice kennuu dandeessa? Garuu Quraanni suuraan isaa suuraa 4ffaa ayyaa 56 irratti akkana jedha. Dhugumatti warra keeyyatoota keenyatti kafaran nuti ibidda isaan seensifna. Dhawaata gogaan isaanii gubatuun akka isaan laalaa dhandhamaniif jecha gogaa isaaniif jijjiira. Kanaafuu Hitler namoota miliyoona 6 eegaa ajjeese Rabbi azaaba isa seensisa. Azaaba keessatti ammoo gogaa haaraa yeroo miliyoona 6 isaa kennee isa guba. Asitti miti. Addunyaarraa boodaa sanitti. Azaaba keessatti. Kanaafuu ani Hitler nama miliyoona 6 akka hin gubneef jecha wanti ani isaan jechuu danda'u dachii kanarratti ati nama miliyoona 6 yoo ajjeeste Rabbi ammoo yeroo miliyoona 12 azaaba keessatti sugubaa kan jiru. Adabbii kana asitti isaa kennuu hin dandeessu. Wanti beekuu qabnu hubannoo azaabaa fi jannataatiin malee saamichi hamaa ta'uu nama mirkaneessuu hin dandeessu. Dubra gudeeduun hamaa ta'uu mirkaneessuu hin dandeessu. Sababa kanaaf uumaan keenya Rabbiin olaane kan ilma namaa hunda uume maaltu nuuf hamaadha? Maaltu nuuf gaariidha kan jiru nuuf hime? Seeraa fi heera jiru nutti hime. Isa kanatu amantii jaama. Kanaafuu wanti ati godhuu qabdu kitaaban jiran keessaa isa kamtu dhugaan Rabbii olaanaa irraa buufamee kan jiru adda baafachuudha. Qorannoo eega gaggeessiteen booda Quraana ta'uu isaa hubatta. Kitaaban amantii hundi waa'ee Rabbii olaanaa haasa'u. Kitaaban hundi gara kitaaba xumuraa fi golabbii Quraanaa akka ilaaluun nutti akeekan. Ergamaa xumuraa fi golabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jala akka deemnu nu himan. Deebisaasiif kan eejaman. Galatoom.